Beeyman kaabuna rabbi kadhanna beentullu yaana rabbi kadhanna kana duudhaan oromoo ulkayii irreessa qabanna ulkayii irreessa qabanna beeyman kaabuna rabbi kadhanna kayitullu yaana rabbi kadhanna kana duudhaan oromoo ulkayii irreessa qabanna ulkayii irreessa qabanna. Hayyee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya egaa bakki kun itti argamnu bakka masqala dabaabaayii yookaan immoo dabaabaayii masqalaati. Egaa akkuma argaatiin jirtan kanatti ganama bariiraatii jalqabuudhaan kan seenaatiin jiran jechuudha. Hora Finfinnee bakka Dololloo Buddeenaa jedhamutti kabajachuudhaaf uummanni Oromoo bakka kanaan dura irraatii ari'ametti kabajachuudhaaf irreeffachuudhaaf waaqa isaa galateeffachuuf galata rabbiif laachuudhaaf kan asitti argame jechuudha. Guyyaa kaleessaatii kaaseetiin kan as bulan illee ni jiru. Egaa amma immoo maal fakkaata gammachuu akkamii isaanitti uumee kan jedhullee egaa isin biraatiin geenya nu faana turaa isiniitiin jenna. Maqaan kiyya Foozii Hasan jedhama. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamanneetirraa. Maal fakkaata bakka kanatti kabajachuun keessan gammachuu akkamii isin laate? Gammachuu addaatu nama dhagahama. Namni hundi uffata aadaa uffatee bareedee faayamee asii waan argamuuf aadaa keenya mul'isuuf saba keenya mul'isuuf dhufna. Oromoo jechuun sabaan aadaan osoo waliin qoodiin Oromoon Oromoodhuma bakka. Uffata adda addaa uffatee eenyummaa keenya mul'isuuf asitti argamne. Irreecha jechuun Oromummaadha. Irreecha jechuun dhiiga jechuudha. Irreecha jechuun maalummaa keeti, maalummaa kan keetti ibsattu. Sana irreecha jechuun. Maqaan kiyya Raggaasaa Badhaadhaa Bulchaan jedhama. Guyyaa har'aa kanaaf odoo hin taane warroota kanan dhufeeni magaalaa Finfinnee keessa kanan jiraadhu. Magaalota Finfinnee keessa ta'e duudhaa aadaa kanaa kan warroonni dhimma kana asitti akka hojjetamu waggoota 150 kan citee ture akka inni Finfinnee keessatti deebi'amee dhimmi kun irreechi Dololloo Buddeenaa jedhamutti kan irreeffatamu kan taasise warroota dhimma kana irratti gahee taphatanii fi galanni guddaan isaaniif haa ta'u jechuun barbaada. Uummata Oromoo balaan immoo baga guyyaa booqaa birraa baatanii bacaqii gannaa keessaa baatanii baga irreecha isin ga'e jechuun barbaada. Warroota biyya alaa jiraniif biyya keessa jiraniif isin jechuun barbaada. Asirratti wanti nu hubachuu barbaadu garuu gaafa irreecha dhufnu garuu inni guddaan koo kan manaa baanuuf irreechadha. Garuu dantaa duuban immoo irreecha da'oo godhannee gariin biraatiin yaada biraa yoo dabarfanne uummatuma keenya iyyuu duudhaa keenya cabsuu ta'a. Duudhaan keenya garuu uumaa mataa isaa qaba, qajeelfama mataa isaa qaba, ammayyaa'uu hin danda'u. Akkuma jirutti jiraata waan ta'eef baay'een isaanii ammayyeessanii itti fayyadamnu yoo jedhe duudhaan keenya nu harkaa bada. Yeroo baay'ee isaa jechuudha. Qabeenyi inni nuti qabnu inni guddaan anan manarra jiru kun faayadha. Faayi kun immoo qabeenya uummata Oromoo keessaa isa guddaadha. Qabeenya qabnu kana akkoo sadarkaa addunyaatti beeksisuu fi addunyaan nurraa haa barattuudha malee faashinoota garaagaraa uummata aadaa keessatti uffata aadaa balleessuuf odoo hin taane aadaa tumsuu fi sadarkaa addunyaa irratti akka beeksisnu guddaan isaa inni kanadha. Egaa akkuma dudduuba kootti argaatii jirtan dargaggoonni hedduun faayamanii miidhaganiiti kan isaan ayyaana kana kabajataa jiranii. Yeroo ammaa kana immoo keessummaa tokkoon of biratti qabaa sirni ayyaana irreechaa kun maal fakkaata kan jedhu yaada isaa waliin kan wal jijjiirru taati turtiin keessan ammallee nu faana haa ta'u. Mee ayyaanni maal fakkaata maqaa keessan Maqaan kiyya Abbaa Gadaa Qaabatoo jedhamu jedhama. Ayyaanni bara kanaa ayyaana bareedaa ayyaana dimokiraataa karraa dhufne godina Arsii Lixaa Abbaa Gadaa Guutaati. Amma ayyaanni kun ayyaana Oromoo wal argisiisu Oromoon baay'ee sirri wal argeera. Ayyaana dimokiraataa yookiin bara kana ammoo nagaan tasgabbaa'ee uffannaa aadaa ofii tolfatee namni tokko duwwaan takka hin jedhu duwwaan tokko hin taane akkana argamuun baay'ee nama boonsa jedha. Ayyee mee keessumattuu tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti ayyaanni irreechaa kun mee gahee inni qabu maal fakkaatame? Gaheen isaa keessattuu ayyaanni kun uummanni bakka Oromoo wal argu Oromoo wal argee yaada ofii ibsatee wal argee nagaa jiraachuu biyyi isaa nagaa ta'uu baay'ee nama boonsaa baay'ee namatti tola. Keessumattuu immoo ayyaana irreechaa kana sirna gadaatti kan UNESCO irratti galmaa'eetii jiru. Ayyaana irreechaa kanas immoo UNESCO irratti hambaa kiliyyaa ta'e akka galmaa'uu fi gaheen hawaasaa abbootiin gadaadhaa waa'ee aadaa kana barsiisuu keessatti gaheen isaanii maali jettu meesin? Amma nuti kana nu qofaa miti dargaggeessa barsiifne sirni kuni sirna amantaa tokkollee waliin qabanne sirna aadaa Oromoo wal agarsiisu Oromoo wal cimsu Oromoo waan ofii mirga ofii Finfinnee gubbaa dhaabachuun kun sirna dudhabne argachuu kanaaf sirritti cimnee daa'imman teennaaf ijoollee teenya barsiifnee namni dhalli dhufu nagayaan guyyaa akkadhaa kana tasgabbaa'ee sirna ofii wal argee kaabaa kibbaa Oromoon dur wal arguu wal bassanii walitti dhiyeessanii wal arguun kun baay'ee nama boonsaa kana barsiisuuf dargaggeessa kennaaf shamarran teenya barsiisuu
gahee manguddootaatiif abbootii gadaa jira. Keessumattuu aadaan irreechaa immoo akka utuu hin boora'in dhalootaa dhalootatti akka darbuu fi dhaloonni illee maal gochuu qaba aadaa kana kunuunsuu keessatti eeguu keessatti. Aadaan kun kenna jedhee namuu amanee aadaan kun aadaa Oromoo ta'uu Oromoo ammoo walitti qabuu Oromoo sabassabuu amantaa kamuu akka dhiibne amantaa kamuu nama dhoogu salaatuu waan tokko mirga amantaa tokkollee waan hin tuqneef abbaan mirga isaatii aadaa kana cimsee dhala dhufu dabarsuu qaba maaliif bakka Oromoo itti wal argee yaada ofii ibsatee aadaa ofii wal baree Oromoo bira darbee addunyaan amma nurraa baraa jirti addunyaan waan kana waan irra socho'attuuf sirritti waan kana namuu akka baratee waan kiyya jedhee namni ka ibaluu jechuu miti qabeenyi kun lafti tunillee afaaniin teena jedhaa turre adda gubbaa argamuun baay'ee nama waan boonsuuf dargaggeessi keenya kana dhaga'ee sirna kana itti cimsuu qabaa jedha. Ayyee abbaa gadaa guddiseen isin galateeffadha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Keessumattuu immoo maatiin daa'imman isaa qabatee ayyaana kana irratti hirmaachuun aadaa isaa kana dhaloota itti aanutti dabarsuu keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Mee maatii tokko kan daa'imman isaanii qabatanii ayyaana irreechaa kana irratti argamanii jiran waliin turtii kan taasisnu ta'a. Turtiin keessan ammallee nu faana haa ta'u guddaan isin galateeffadha. Mee jalqaba maqaa keessanii fi eessarraa akka dhuftan irraa kaanu. Maqaan koo Mootummaa Tufaan jedhama. Magaalaa Burraayyuu irraan dhufe ganda Gafarsaa Burraayyuuti. Tole keessumattuu egaa maatiidhaanidha kan isin ayyaana irreechaa kana irratti hirmaataa jirtanii baga ayyaana irreechaa kanaan isin ga'e mee ayyaanni irreechaa isiniif maali? Ayyaanni irreensaa baay'ee bareeda. Oromoodhaaf iddee qaba. Ayyaanni irreensaa ganna gurraacha baanee booqaa birraa arguudhaaf kanaaf Oromoon ganna gurraacha bacaqii birraa baanee birraa bishaan hir'atee abaaboon dho'ee kanarratti wal arga waan ta'eef irreenchi Oromoodhaaf iddee qaba. Irreensa jechuun haraara nageenya jaalala kana ibsaa kanaaf waggaa wal geenyee kanuma abbootiin keenya nutti dabarsan nullee daa'imma keenyatti dabarsuudhaaf yaalii gochaa jirra. Keessumattuu egaa ayyaana irreechaa sirna mataa isaatii ni qaba adeemsa mataa isaatii ni qaba adeemsa kana dhalootatti dabarsuu wajjin wal qabatee isin akka maatiitti keessumattuu immoo daa'imman qabatanii dhuftaniiti kan isin jirtanii mee maal gochaa jirtu? Ayyaanni irreensaa maal akka ta'e kaleessa abbootiin keenya sakaakayyuun keenya nutti akkuma dabarsanitti ijoolleen keenya illee maalummaa irreensaa akka baran irreensa akka nagaa ta'e irreensa akka waliigalta ta'e irreensi akka hirree Oromoo ta'e irreensa akka tokkummaa ta'e akka isaan barataniif fudhannee iddoo kanatti argamne keessumattuu warri Finfinnee kun waggaa dheeraadhaaf otoo gizee abbootii keenyaatti kan dhaabbate har'a ammoo waggaa dhiyootti banamee isa irreenfachuutti baay'ee itti gammannee fudhannee dhufne jechuu barbaadeeta. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ammallee. Amiin isinillee. Isin maqaa keessan irraa haa ka'uuti mee iddoo kanatti isinis argamtaniittu akka haadha tokkotti daa'imman keessan waa'ee aadaadhaa barsiisuu keessatti maal gumaachaa jirtu isin maqaa keessan? Maqaan koo Warqituu Jiruuti. Burraayyuu irraa hin dhufe. Irreessi kun jalqaba isaa yeroo jalqabni Oromoodhaaf tokkoffaadha. Ani ammanidhee waan inni mun qabu baay'ee nama gammachiisa. Ammallee itti hafuufu. Wal qabatee daa'imman irra caalaa haadha wajjinidha kan isaan oolanii waa'ee aadaa Oromoo kana caalaatti akka isaan qabatanii guddatanii fi isin akka haadhaatti maal gochaa jirtu? Abbootiin keenya kan nutti dabarsanii an amma haadhaa ta'e fidee dhufuun koo yaa arguu yaa ilaalu dheetanan fidee dhufe. Maal barata maal argite jettanii immoo wanti isin barsiistan ni jira? Amma kaastee dhufteen irreeffatta waan kana qabattee deemte deemte. Guddaan isin galateeffadha. Mee maqaa kee? Abdii Mootummaa. Abdii Mootummaa? Mootummaa yoo? Tufaa. Tufaa yoo? Taajjabaa. Taajjabaa yoo? Aggafaarii. Aggafaarii yoo? Yaadate. Yaadate yoo? Simbirroo. Simbirroo yoo? Hurroo. Guddaa galatoomii. Mee ayyaanni irreechaa kun kana irratti argamteeti kan itti jirtu maatii keetii wajjiniini. Ayyaana irreechaa mee maaltu sitti dhaga'ama asirratti argamuu keetiifati? Ayyaanni gammachuudha. Badhaadhina. Ammanuma beekaa baddaas hin beeku. Irreechaa siif maalidha mee? Ana gammachuudha. Guddaa galatoomii. Isinis galatoomaa mee akka maatiitti akka waliigalaatti isin iddoo kanatti kan isin argamtanitti jirtanii keessumattuu ayyaanni irreechaa immoo tokkummaa sabootaa tokkummaa maatii nagaa jaalala erga jedhameeti kana cimsee akka itti fufuu fi daa'imman illee jaalala araara tokkummaa akka isaan baratanii fi maal gochaa jirtu mee isin? Nuti ayyaana irreechaa kana ayyaanni Oromoo isa guddaadha irreechaa jechuun. Oromoodhaaf iddoo guddaa qaba. Maatii immoo hundi isaaniillee asuma keessa jiru. Amma sirbuma kanaa waliin gadi keessa fiffiiganiiru malee hundumayyuu finnee dhufnee irraa jechaadha. Nuti iddoo kana argame malee.
Kanaafiyyuu ayyaanni Oromoodhaaf iddoo guddaa qaba. Irreechi jechuun araara nageenya biyya keenyaaf haa kenninu. Asumaan gara fuulduraas ijoollees akkasumatti gara fuulduraa iddoo keenya bu'anii akkanumatti akka isaan itti fufan goonacha. Keessumattuu dhaloonni ammaadha aadaa baargamaatiin fudhatee illee gara booressuutti ni deema. Aadaa isaa duudhaa isaatti akka guddatuu fi hawaasni maal gochuu qaba meesina? Hawaasni kana irreecha kana bukkee dhaabatee eeguu qaba akka wanni isaatti jechaadha. Iddoo guddaa nuu qaba waan ta'eef bakkee dhaabbatee duuka isaa dhaabbatee fuuldura isaa dhaabbatee ayyaana irreechaa kana akka fuulduratti cimu gochuu qaba jedhee tan Oromoo keenyaaf dabarsa. Ayyaanni hora irreechaa kan hora Finfinnee ammoo erga irreeffatamuu jalqabeeti waggaa 3 guuteeti kan inni jiru. Ammas caalaatti cimee akka itti fufuu fi keessumattuu abbootiin gadaa aadaa irreeffannaa kanaan dura addaan citee asirratti akka hin irreeffatamne taasifamaa ture akka deebisanii fi akkasumas immoo irreecha UNESCO irratti akka galmaa'uu fi gaheen hawaasaa maatiidhaan maali jettus? Ayyaanni hora Finfinnee waggaa 100 wayyan duubatti nu jalaa fiigechaadha. Amma garuu fuuldura waggaa 3 kana fuulduratti deemaa jirra. Ammallee laafaadha itti cimee qeerroon keenyallee jaarsi keenyallee abbaan gadaallee itti cimee gara fuulduraatti akka deemsisu hawwiin koo. Ayyee guddiseen isin galateeffadhaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa. Isinillee ayyaana gaarii isinii haa ta'u. Galatooma. Aadaa fi seenaa qabna amantii aadaa fi seenaa qabna amantii keenyuma waaqeffannaan kallachatumaa Oromooti. Kallachatumaa Oromooti. Duudhaa irreessaa marga qabanne isa rabbii tokkicha galanni si haa ga'u jenne. Galanni si haa ga'u jenne. Boranaa barreentu marti Oromoo shanan gadaa wal ga'e galata rabbii galcha gunoo kai malkaa buunaa rabbii kadhanna beentulluu yaanaa rabbii kadhanna kana duudhaan Oromoo olkai irreessa qabannaa Hayyeen egaa ayyaanni irreechaadha kan baranaa sirna garaagaraatiin haala miidhagaa ta'een akka kabajamaa jiru isin biraan gaati kan nuti jirru isinis akka nu daawwataa jirtan abdii guddaa kan nuti qabnu egaan ayyaanni irreechaa keessumattuu waggaa waggaadhaan naanna'ee hoggaa dhufu irra jireessaan dargaggootaafidha dargaggoota keessatti miira addaati kan inni uumu egaa dargaggoonni immoo humna lafaa dhufaa keessumattuu aadaa kana abbootii darban irraa fuudhanii gara dhaloota itti aanutti dabarsanidha. Dargaggoonni kunneen irreecha kana haala akkamiitiin kabajatu waa'ee irreechaa maal beeku kan jedhu dargaggoota ayyaana kana irratti hirmaataa jiran waliin turtii kan taasisu ta'a. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Ayyee guddaa isin galateeffadhaa baga ayyaana irreechaatiin isin ga'e. Baga wajjin nu ga'e. Mee maqaa keetii fi eessarraa akka dhufte? Hawwii Geetaachoon jedhama. Buraayyuu dharraa hin dhufe. Tole keessumattuu egaa ayyaana irreechaa kana irratti hirmaatteeti kan itti jirtu kanaan duras ni hirmaatta jedheetan kan yaadu mee irreecha kana keessatti aadaawwan jiran kana qabatanii ceesisuudhaa wajjin wal qabate maaltu sitti dhaga'ama irreechi siif maali? Irreechaanaaf kan jaalalaati kan uummanni Oromoo wal bira ga'uudha. Na irreecha kana yeroon dhufu uffatan ani hin beekne huccuu adda addaan laala aadaa baay'ee laalee jira kanan hin beekne ammas kunaani aadaa raayyaan uffadhee jira. Na raayyaa sirriitti hin beekamu Oromoo keessa isa beeksisuudhaafan uffadhee jira. Ayyaanni irreechaa baay'ee. Mee ati immoo eessarraati dhuftee maqaa kee? Ayyee maqaan koo Tagaanyaa Abbiin jedhama asuma magaalaa Finfinnee irra dhufe. Irreecha bara 2014 kanarratti bifa ho'aa ta'een asirratti hirmaanne hiriyoota keenya waliin Kiroositti argamne bifa adda ta'een Kiroosi kabajuu jirra. Ayyaanni kun waan jechuu barbaadu ayyaanni kun ayyaana nagaa ayyaana jaalala ayyaana itti tokkummaa keenya itti cimsannu ayyaana itti biyyi teenya biyya Itoophiyaa itti badhaadhamtu Oromiyaan teenya itti tokkomtu akka nu ta'ullee asumaan hawwii kiyya ibsuu barbaada. Anillee kanoo akkuma ishiin jette uffata aadaa raayyaa kan uffadhee jiru. Nu immoo uffata aadaa garasii kana kan barbaanne kan uffannee fi Oromoon yeroo baay'ee warra karaa raayyaa kanaa fi warra karaa kamisee warree jiran kana gizee baay'ee ofirraa isaan dhiibnee jirra. Dhiibban karaa biraatiin illee isaanirra osoo jiru
nummoo isaan ofitti qabuu qabna isaan kan immoo ofitti fiduudhaaf aadaa isaanii uffannee aadaa isaanii argisiisne edaa uummanni Oromoo nu yaadataa nu beekaa jedhanii warri kun akka gara keenyatti dhufaniif kanaaf nullee kinoo aadaa isaanii san calaqqisiisuuf asitti argamna. Kallattii arfan irraayyuu uummanni Oromoo aadaa garaagaraa duudhaalee garaagaraa Oromoo duwwaalee osoo hin taane hortee kuush kan ta'e marrisaa amma kan asitti arge kan akka Halaaballee hin jira Sidaamallee hin jiru sabaaf sablammiin biyya kana keessa jirani ayyaanni Oromoodha. Oromoon ayyaana kana kan kabajatuu fi bacaqii gannaa keessaa gara booqa birraatti baga nagaan nu waaste jedhee galateeffachuuf bakka kana dhufa sabaaf sablammii kan biraallee kana deeggaruudhaaf nu bukkeetti argamanii ayyaana kana waliin qoodachaa jiru isaanillee galatooma jechuun fedhaanillee. Ayyaana Irreechaa kana keessumattuu duudhaa isa keessa jiru tokkummaa nagaa araara jaalala kanneen jedhan kana eeganii dhalootatti dabarsuutii wajjin wal qabatee dargaggoonni keessumattuu abbootii isaaniirraa maal qorachuu qabu maal gochuu qabu kan jedhu ergaa qabdaa? Dargaggoonni anas dabalatee dargaggoonni kan biraadha. Ayyaanni kuni ayyaana tokkummaati ayyaana jaalalaati ayyaana sabaabsi sablammiin Oromoo callaa osoo hin taane kan itti wal ga'eetoo waaqa isaatti galateeffatudha. Dargaggeessi immoo kana abboota isaatirraa qoratee akkamitti dhalootarraa dhalootatti akkamitti akka darbuu qabu siyaasni fi aadaan kuni goonguma wal arguu hin qabu. Kuni aadaadha siyaasni kabiraati siyaasa keenya keessuma keenyatti qabannee aadaa keenya guddifachaa dhaloota keenyaaf dabarsaa akkasitti aadaa keenya guddisuu qabnan jedha. Keessumattuu immoo sirna gadaa qofadha kan UNESCO irratti galmaa'e sirna ayyaana Irreechaa kana kophaatti of danda'e akka inni hambaa kiliyyaa ta'e UNESCO irratti galmaa'uu fi eenyurraa maaltu eegamame? Isa kana akkuma jette sirna gadaadha kan UNESCO irratti kan galmaa'e. Irreechis immoo UNESCO irratti akka inni galmaa'uu fi gahee nama tokko yookaan gahee nama muraasa osoo hin taane kan hunda keenyati kan sabaaf sablammii hundaati. Maaliif irreechi UNESCO irratti galmaa'e jechuun Itoophiyaa bakka bu'ee kan galmaa'u kan Oromoo qofaa miti. Kanaafiyyuu bifa duudhaa isaa eeggateen naamusa isaa bifa eeggateen addunyaan seremoonii kanallee addunyaan laaluu dandeessi waan ta'eef isa kana nuti bifa naamusa qabuun keessattuu dargaggoonni isa kana bifa sirriitti kabajnee sabaaf sablammiin wajjin jiranillee ofitti qabne wanti jennee ayyaanni Irreechaadha akka UNESCO irratti nu galmaa'uuf gargaarsa keenya godhuu qabna jedha. Ayyee guddisanii isin galateeffadha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u baga ayyaana Irreechaa kan hora Finfinneetiin isin ga'e. Egaan ayyaanni Irreechaadha kan daangessu tokko illee hin qabu ugura kabiraallee hin qabu sabaaf sablammoonni amantiidhaan utuu waliin qoodin sabaan utuu waliin qoodin kan irratti irreeffatan yookaas kabajatanidha. Egaan kanuma wajjin wal qabatee sabaaf sablammoota keessaatii kanneen ayyaana Irreechaa kana Oromoodhaa wajjin kabajuudhaaf hora Finfinnee irratti argaman of cinaatti qabadee kan jiru isaan waliin turtii taasisaatiin nufaana turaasiniin jecha በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ከየት እንደመጡና በራሶ ቋንቋ ኢሬቻ በዓልን እንኳን አደረሳችሁ በሉልኝ። ዋማሪ ጎና ሻግቶተ ኢሬቻ ባሮች የርጋለት ሄበ እንኳን አደረሳችሁ ለኢሬቻ የሰላም ተምሳሌት በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው ትርጉሙ። ስሞትን ወርቅ ወልደ ማርያም ይባላለሁ። የመጣሁት ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከከፋ ዞን ከከፋቾ ብሔር ነኝ። ኢሬቻ ማለት ለርሶ ምንድነው? በተለይ ደግሞ እንዴት እዚህ ላይ መሳተፍ ቻሉ? እንግዲህ ኢሬቻ ቀደም ሲል ብዙን ጊዜ በሚዲያ ነው የሚሰማውና የሚከታተለው የነበረው እንዶ በወሬ ደረጃ ነው የማውቀውና አሁን ዛሬ በአካል እዚህ ተገኝቼ ስመለከተው እውነትም የሰላም ተምሳሌት የኖሩበትን አመስግነው የሚመጣውን መልካም ምኞት ተመኝተው በቀጠማ በውሃ ሰዎች ተረጫጭተው ሲመራረቁና ሲሳሳሙ ሲደጋገፉ ሳይ ይህንንም በዓል በአካል ሲሳተፍ እኔ እጅግ በጣም ደስተኛና
በሙሉ ፍላጎት በፍቅር ነው ተቀበልኩትና የደስታ ምልክት ነው ማለት እችላለሁ። ምናልባት ከዚህ በፊት እዚህ ላይ ተሳትፈው አያውቁም? በአካል ተሳትፌ አላውቅም፣ በሚዲያ ነው የምከታተለውና አሁን ዛሬ በአካል ሲገኝ በጣም ደስ ብሎኛል። በዓሉ ተሳታፊ በመሆኔ እጅግ በጣም ደስ ይመጣል። በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። የርጋለተ ይባ አመሰግናለሁ። እስቲ አንቺም ከእሳቸው ጋር የመጣሽ መሰለኝና ስምሽና ከየት እንደመጣሽ ንገሪኝ። እኔ ለምለም እባላለሁ። ከከፋ ነው የመጣሁት፣ ከደቡብ ማለት ነው። በተለይ ለመጀመሪያሽ ነው እንዴት ነው? አዎ ከዚህ ቀደም በቴሌቪዥን ነው የማየው። ስለዚህ በጣም እድለኛ ነኝ አሁን በአካል ተገኝቼ የዚህ በዓል ተሳታፊ በመሆኔ። እስቲ ምን አየሽ፣ ምን አገኘሽ እስቲ ከዚህ ከኢሬቻ በዓል? አሁን እኔ ሙሉ ኢትዮጵያን ነው ያየሁት ማለት እችላለሁ። የተለያየ የአለባበስ ዘይቤ፣ የአጋጌጥ ዘይቤ እያየሁኝ ነው እና ከዚህ ቀደም አናቃቸውም። አሁን እርስ በርስ ተዋውቀናል ማለት ነው። እዚህ ደስ ብሎኛል፣ ደስተኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ቋንቋ እስቲ ለኢሬቻ በዓል እንኳን አደረሳችሁ በይ። ዋማ ዲጎና ኢሬቼ ዋሮ ሻጊቶሴሽ። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መቃን ኪያ ወያ ሁሴን teessoon aanaa godina alaabaa zooniif dhufneef oromiyaa kana irreecha baga isinii gammadanii nullee gammanneerraa baga nu geessanii baga waliin geenne jechuu qaba. እሺ tokkotti ka barbaadu afaan alaabaatiin wannata habaay wogareete illishoenne oromo ba'ala wogareete zaman illishoonne beechi habaay munda'eenta habaay wogareete illishoonne jechuu barbaadeeti kan baga rabbi isiniin baga nullee geesse baga isinillee baga waliin nu geeyee jechuu barbaadeeti. kana waan taateef sabaaf sablammoota walitti amatta jechuudha. Ayyaanni kun ka Oromoo bichaati miti, akka Itoophiyaa guutuutti tisisirii tokkochoomaati jechuudha. Kanaafuu ayyaanni kun haa ta'u malee mata dureen Oromoo malee ka Oromoo bichaa miti, sabaaf sablammoota ka ammatu jechuudha. Kanaafuu gammachuu ayyaana waliin nu ga'e kana gammachuu waliin geessuuf dhufne gammachuu guddatti nu dhagahame baga gammaddan jechuu barbaade galatooma. Waaqeffannaan dura bamantii keenya ol ka'ii malkaa deemna. 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 Dhawee hadaan gammanne gadaan kuufa mi'i bebirraanis bari'ee. Egaa ayyaanni irreechaa kan hora Finfinneedha. Egaa sirna ho'aa ta'een akkasittiinidha kan inni kabajamaa jiru. Guyyaa borii ammoo hora Arsadee irratti ayyaanni irreechaa kun bifuma wal fakkaatuun kan inni kabajamu. Keessumattuu dhaloonni aadaa kana kunuunsee itti fufsiisuu keessatti gahee inni qabu gaheen qorattootaadha maali kan jedhu abbaa gadaa tokko waliin turtiin taa'ee isaatiin nu faana turaas niin jedha. Guddaan isin galateeffadha. Mee maqaa keessanii eessarraa akka dhuftan irraa kan galatoomii Tasfaayee Tuujoo Qixxaatan jedhama. Abbaa gadaa Maccaa Walisuuti. Tole keessumattuu abbaa gadaa dhaloonni ammaadha ayyaana irreechaa irratti sirnoota garaagaraatiin kan inni kabajatu. Irra caalaa ayyaana irreechaa uffannaa aadaatiin kan inni faayamee ayyaana aadaa isaa kana calaqqisiisaa jiru. Beekumsa duudhaa ayyaana irreechaa kana keessa jiru dhaloonni sirriitti beekee akka itti jiraatuu fi maal gochuu qaba? Ergaa maalii qaba? Ergaan ani qabu dursa irreechi lama akka Oromootti. Irreecha Arfaasaa, irreecha Birraati. Irreecha Arfaasaa kadhaadha. Waaqayyo nagaan duumessa nutti deebi'e nuu roobi jedhee kadhate. Tulluutti ba'e tulluu irratti. Kan immoo Birraa malkaatti. Malkaa kana gubbaa kan ta'ee fi malkaan qarrare, malkaan boora'eeti. Firri adda adda citee jira. Yeroo Birraan kun dhufu malkaan hin qarrara, safuu isaatti deebi'a. Qarraa sana gubbaatti waaqa malkaa kana uumtee nuu qarrarsiite nagaa walitti nu fidda jedha. Fira adda adda citee walitti dhufu kan gamasii. Kana deebinaan amma maal jedha naa eebbis Oromtichi
baga ganna bacaqii nagaan baatee waan hortee horatte wajjin ibsaa saddeetaa baga ganna bacaqii nagaan baatee waan hortee horatte wajjin ibsaa saddeetaa qaqqabdee waliin jedha akkasumatti deebisee immoo wal eebbisa atis baga nagaan baate waliin jedhu hiika qaba mataa isaatiin ibsaa saddeetaa kan jedhamu adaan kun aadaa Oromooti maqumti isaas adaadha adaan kun waggaatti malee hin daraaru waggaatti innaa daraaru qaroo saddeet qaba argaa dhageettiidha isa nama sitti mukaan amma mallee lakkooftee arguu dandeessa Oromoon argaa dhageettii jedha an kan sitti immoo dhageettiidha dhageettii kan ammoo argaatti jijjiiri adaa kan amma lakkaa'i ummannaa lakkaawwatu amma waa bodha xinnoos ta'ee xiqqaas ta'ee guddaas ta'ee saddeet qaroonsa saddeettan kan jedhamu saddeeta kan jedhamu isatu ifa isaati isarraa fudhateeti aadaa ababaa jedhama illee Oromootti amarfati jiree aadaadha jennee amarra fudhatee aadaa ababaa jedha jennaan aadaadha keenya aadaa Oromooti aadaadha maqumti isaatiyyuu lafa Oromtichaa irratti malee hin biqilu bakka waggaatti malee hin biqilus hin daraarus safuu isaa duudhaa eeggateeti kanarratti hundeessiti uuman tokkichuma uuman kan uume nuti uumama namni uumama biqiltuunis uumama bineensonni hundumtuu ilbiisuun amma dakka galtu uumama isarratti hundaa'eeti hundaaf safuu qaba Oromoon safuu guddisee qaba ammas ta'uu kan qabu hora arsadee kana hora finfinnee kana horri arsadee boru isa kan ammoo horri arsadee akkatti deebi'ee isarratti siifanaasaa horri finfinnee waggaa sadan kana deebi'aasee kana waaqni galataa argatu waaqni Oromtichaati Oromoon dullaas hin barbaadu dhakaas hin darbatu qawwees hin barbaadu waaquma isaatti kennata waaqni isaa dhugaa yeroo isaa eeggatee dhugaa isaa deebisaaf dhugaa eeggatee yeroo an deebi'e kun ammas immoo waa'ee siyaasa of keessaa hin qabu irreechi siyaasa of keessaa hin qabu siyaasatti namoonni kan naannessan hin jiru hundumtuu gara siyaasatti fudhatee kan ittiin of miidhagsu jira siyaasa of keessaa hin qabu galateeffannaadha waa galateeffata waaqa isin geessee galateeffata birraa walitti dhufe jedha mushurroonni kana qabattee warra geessa adaa geessina jedhu adaa warra ofii dhaqu gumaata geessu wal jala nyaatutti gammachuudha waan qabu walii laata waan na biraan qabu nuti dhaamsa immoo nan isinii kennu ilmi sadiitu jira jedha Oromoon sadii keessaa tokko kan abbaadhaan safuu gatee isa waaqni nurraa hambisu jenna tokko immoo kan abbaa dhaalu taa'ee qabeenya abbaa kan laallatu isas waaqni beekumaa kennuuf jenna tokko kan abbaa caalu nuti kan jennu immoo ilma abbaa haa caaluu jenna beekumaan nu caalaa qabeenya nu caalaa biyya keessan guddisaa tokkummaa hummadhaa kaleessuma kaasee Oromoon ammataadha har'as burus kan itti fufu ammataadha yoo ilmoo dhaben guddifata yoo gosni biraatti siqee jedhe ofitti moggaasa lammii ofii taasifata yoo boojee fide garban jedhu lammii isaatiin wajjadhu jedha yoo lammii sun wajjachuu baate meen achitti kaayetti ilmoo taasifata waan ilmoo isaa taasisu jira kaleessuma kaa'ee safuu kenna uumamaaf safuu kenna uumatu safuu kennee safuu uuman kenneef eega hangafa sila ta'e uumama keessa hangafti nama sila ta'e keessumattuu ayyaana irreechaati wajjin wal qabatee yuuneeskoo irratti akka galmaa'uu fi hayyoonni qoratanii akka ifa baasanii fi maal gochuu qabu jettu isin hayyoonni kan kitaabonni illee barreeffamaa jiru kitaabonni yeroo barreeffaman Finfinnee keessatti waggaa kurna kana 15 kana kun sirrii miti jechaa ture walirratti jedhan maqumti Oromoo haa ba'u waan fe'atu jennee bitaa ture booda yeroo sirraa qabaa jenne amma hayyoonni bakka tokkotti abbootii gadaa walitti dhufanii taa'anii mari'atanii hundeen eessa akka ka'e maal ta'uu akka qabu bareechanii wal gaamanii qulqulluu yoo qoratanii wal fidan guddoo guddaa qaqqaba kana gubbaarratti hojjedhaa isin ijoolleen jirtan manguddoo bakka jirtu barbaada safuu eeggadha aadaa keessatti calaqqisiisuu qabna addunyaan ni rifkata waan addunyaan bira hin geenye kan bira geenye Oromoo. Ayyee keessumattuu immoo guyyaa boriidhaa hora arsadee irratti ayyaanni irreechaa kun haaluma wal fakkaatuun akkaatuma hora Finfinnee kana irratti kabajamuudhaaf ni jiraati. Guyyaa borii hawaasni tokkummaadhaan bahee akka inni ayyaana irreechaa kan hora arsadee kana kabajatuu fi nagaa akka ta'uuf tokkummaa isaallee achirratti akka argisiisuu fi ergaa maalii qaba? Amsinan dhaamu akkuma kana duraa kan beeku uummanni Oromoo. Uummanni Oromoo har'atoo hin taane waggaa 30 kana yeroo achi deemaa ture kaasee ummatuma nageenya wal jaalala wal faana deemu amanteedha waliin qoodu lagaa waliin qoodu gosa biraan jedhu hunda ammataadha Oromoon akkuma sitti kana hin guddifata hin moggaasa ittiin dhufee jira kanaafuu ammas uummanni kan of beeku akka hin daangessin dhaqee irreeffatee haa galu nu waggaa kana deemaa turre yoonni dhimma biraatti illee dadhabe bara dhufu nan deema inuma deemna irratti nagaataa wal jaaladhaa jaalalaa guddatu. Guddaan sin galateeffadha Bagadaa ulfaadhaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Numaaf oolmaa haa ta'u uummata Oromooti haa ta'u uummata biyyaatiif haa ta'u uummata addunyaatiif nageenya nagaa ta'u. Guddaan sin galateeffadha. Guyyaa boruu hora arsadee irratti
ayyaanni kabajamu kun magaalli Bishooftuu hin beekna. Nama kana hunda keessummeessuudhaaf ulfaataa akka ta'e naagalaa daandiin isaatis baay'ee dhiphoodha. Akka hora Finfinnee kanatti bal'ina qabaatee mijataan ta'u waan ta'eef of eeggannoon toora kanaan godhamuu qabu dursamee itti yaadamuu qaba. Qaamni nageenyaa deeggarsi isaan godhaa jiran qaamni seektara fayyaa keessattuu fannoo diimaan foolleen dargaggeeyyiin waan isaan godhaa jiran kun guyyaa boruu cimee itti fufuu qaba. Akkuma nagaan amma kabajaa jirru borus ayyaana keenya nagaan kabajannee gara fuulduraatitti jiruu keenya kan itti fufnu akka ta'u abdii guddaan qaba. Ayyaana egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaana irreechaadha Dololoo Buddeenaa kan hora Finfinneetti argamuudhaan tamsaasa keenya kan yeroo kallattiidhaan isin biraan gaatii turre egaa keessumattuu ayyaanni irreechaadha irreeffannaadha keessumattuu hawaasni Oromoodha yeroo birraa yeroo ganna bahee jedhu yeroo birraan dhufu ammoo kan waaqa isaa itti galateeffatu bacaqii gannaa na dabarsitee waaqa birraa kanaan nageesse galata kee jechuudhaan kan inni irreeffatudha. Egaan ayyaanni irreechaa keessumattuu bal'inaan hawaasa Oromoo biratti kan beekamudha. Ayyaanni irreechaa yookaas irreechi irra jireessaan kan kabajamu ayyaana irreechaa kan malkaa bu'anii kan yeroo birraadha kabajamudha. Egaan malkaa bu'anii irreeffatamee har'a hora Arsadee irratti kan kanaan dura addaan citee ture waggaa sadiin dura ammoo kan deebi'ee har'a yeroo sadaffaadhaaf yookaas waggaa sadaffaasaa kabajameeti kan inni jiru ayyaanni irreechaa malkaa hora Finfinnee kanarratti. Egaan nutis tamsaasa keenya abbootii gadaa dargaggoota hawwan kanneen aadaa kana kabajatan maal fakkaata ilaalcha isaan qaban maatiin illee dhaloota isaa aadaa kana barsiisuu keessatti gumaachi inni qabu maali kan jedhu isin biraan kan gahaa turre kana fakkaata ture. Abbootiin gadaa aadaa kana beekumsa isaa kan duudhaa isaa qabatee jiru bal'inaan dhalootatti dabarsuudhaaf argaa dhageettiidhaan dhaloota isaaniitti dabarsuudhaan hayyoonni kanneen barnoota dhandhaman ammoo bifa barreeffamaatiin kaa'uu akka qaban illee dhaamaniiti kan isaan jiranii sana ammoo walitti qabuudhaan qorannoo bal'aa geggeessuudhaan addunyaa irratti ayyaanni kun ayyaanni irreechaa addatti hambaa kiliyyaa ta'e akka galmaa'uu fi hundumtuu gahee isaa baachuu akka qabudha kan isaan dhaaman. Kan hora Finfinnee har'a asirratti goolamneeti kan nuti jiru guyyaa borii ammoo hora Arsadee magaalaa Bishooftuutti kabajamu irratti kan wal arginu ta'a. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u irreecha bara 2014tiin baga nagaan geessan guyyaa borii hora Arsadee irratti wal haa garu. Dhiiraaf dubartii yaa'e malkaaf tulluutti wal ga'e. Inni jedha galata rabbii isaatiif waa shanan gadaa hundi ba'e. Foolleef doorii lubni dabalee yaa'e gammadee sirbaan achi ga'e. Waddeessa fi kallacha bokkuu muude eebbisee hayyuun dura ba'e.